بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا ويجعله خالصا لوجهه الكريم. جلالوت ربي سبحانه وتعالى صيام كينيا في قيام كينيا شوف مدلقاتينيا ربي نراها جالته نما وجهي إساتف دلقو ربي سبحانه وتعالى نهندانها تايسون أكم عادي فنتي يادتشيسا كينا رمضان إرا يادتشيسا شنفاتي ولتي ديبيني يادتشيسا فرفاكي ستكم يادا النتي وان صومنا نما بليسو هنگا قبتي جها ووجد بني دبرسيني هرز درسين كنيمي وانتما كان إلى اللتورتي مسألة لي أكسما نمتي قافي تاتو في هدو وانا سرتي بعدين علماء واجهن كان الرتي لين مفطرات برادا كدبل النجرو لما يرى واجهن كان مالي وانتي صومنا ما بليسو نجرو ما قبتي متنا وجلال درارتي qabxiilee dabar keessatti akkuma yaadannutti waajahan san keessa qabxii shanaffaa irratti aljimaa'u bayna zawjayni jenne walqunnamtii saalaa siyaama namaani balleessa jenne mas'alaa tanarratti wanti gaafii namatti ta'u مثلا nam tokko hogguu haadha manaa isaa walqunnamtii irratti dirqe الرجال قوامون على النساء dhiirri dubartii irratti hedduu quwwaa rabbiin wal dabarsee uume waan ta'eef yoo kan dirqu taate isiin kan hin feene hanga dandeettii ufiitiin tattaaffii gootee ofirraa dhoowwuudhaaf baatii ramadaanaa guyyaa keessatti jechuudha guyyaa keessatti inni ammoo haadha manaa isaa tanaan walqunnamtii barbaade walaakinnahu isiin hedduu ofirraa dhoowwite haga dandeettu takkatti jechuudha isii tumuudhaan dirqii guddaadhaan walqunnamtii raawwate tayyib siyaamni isiidhaa kun bade moo isii irrallee akkuma isarra kaffaartaan jiru kaffaartaan jirti moo hin jirtuudha mas'alaa tana asirratti wanti ifa namaaf tahu walqunnamtiin baatii ramadaanaa guyyaa keessatti haraam gudda jenne dilii gurguddaa irraa jenne namni san dalagee waa shantu isarra jira soomni isaanii badaa guyyaa sanillee soomaa ooluu qaban mallee soomni kiyya bada jedhee nyaachuu hin qabu guyyaa sanillee qadaa baasuu qaba dilii gurgudda isarra jira tawbaa gama rabbi isaatti deebi'uu qaba ammallee kaffaartatu isarra jira jennee jira kaffaartaan ji'a lama walitti dhaabbanii soomuu guyyaa tokko addaan hin kunne namni udrii jajjabaa qabaatee sooma kana soomuu hin dandeenye wanti isarra jiru it'aamu 60 miskiinaadha jenne tuni kaffaartaa nama mallee baatii ramadaanaa keessa walqunnamtii sala raawwateeti jenne طيب هاتي معنا يو كدرقمتو تاتي درقين تون امو ومتك قلبي اسي خيسه واتك كلين هنجران حاجه دان ديتي وفي تكتتا في غو تبا منا في فرادو ودا ولكنه هندن دين دير دبرتي رقوا وان قبو فچ ربي وا ول دبرسه وميف غاف كان صوبني سيني بدمون هم بدو رتي هدو يفچون برباچيسا تناف مرتين علماء كبار الرا مرتاو إسين أكت درقمتتون أبان منا إسيدا قويا رمضانا خيست يو كان إسيد درقتات والقنمتي الرتي إسير واتكاليه هنجران بعض علماء برتي صوم نمان إسيك قويا سنيخو صحيح جان رقان إساني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ربي أمتتي إرنا افتريجرا دقول آفي دقنقرة وان إرتي ذرق أمان اللي رسول لجي أن حديثني كن ابن ماجه أديسة حديثني درجان إساء صحيح كان إسي الريو كاكان ومتك قلبي إسي خيس واتك كله هنجر حق دندتي وفيتي تفراد أو وداف تفتافي قدا كتاسف تتاتي واتوكو يصير هنجراني جان كن بعض علماء برتي انه معه قدم قياسني هو باسون يصير هنجر جانغري علماء برتي ولكنه هو الافضل لي اسين صوم نسيدا كان قياسني
guyyaa biraa qadaa deebisuu qabdiidha. Sooma guyyaa sanii qofa. Kaffaartaan isii irra hin jiru garuu. Kaffaartaan ji'a lama dhaabdee soomuun yoo kana hin dandeenye miskiina 60 nyaachisuun isii irra hin jiru. Ka isii irra jiru asahii qawlii keessatti sooma san guyyaa biraa qadaa baasuudha. Guyyaa sanillee sooma isii kammaluudha. Inuma garii ulamaa biratti akkuma dubbannetti soomnummaan isii ka guyyaa sanii hu sahiha jedhan garii ulamaa biratti. Walaakin al-afdal irra afdalli sooma guyyaa sanii guyyaa biraa baatee ramadaanaa booda sooma guyyaa sanii qadaa ni baafti. Wanti takka isii irra hin jiru. Isarra ammoo kaffaartaa guddatu isarra jira. Maasiyaa guddatu isarra jira. Tawbaa haadha manaa ofii waan haraamaa keessatti isii dirqe dilii guddaa isarra jira. Inumaa garii ulamaa biratti ka akka Sheekh Saalih al-Fawzaani biratti inumaa kaffaartaa lamatu isarra jiraa hujaan ulamaa'iin hedduun hawaafaquu dhabanii malee Sheekh Saalih al-Fawzaani biratti namni kun haadha manaa ofii dirqiidhaan akkasitti yoo kan walqunnamtii raawwatu taate inumaahu kaffaartaa lamatu isarra jira bakka ofiitii fi bakka isiillee jedhan عالمني كن ولكنه يعني كفارتا لما جتشون جاء فرولت الأبي سوم هو جتشون أكا فتوى الشيخ صالح الفوزاني قالوا لما ينهدوا مرتيتنا هي مرتيشنة راسحين إسارة كنجرو كفارتا ما إساسا سوم جاء المولد الأبي سومو دلي كابساني فدو توبا قدا توبجو لا كإسارة جرو كان توني مسألاتان isiin ammoo yoo ka dirqamtu taate dirqii akkaa jechuu ka isii wama takkallee fedhii takka hin qabne haga dandeetteen ofirraa tattaaffii gootee ofirraa dhooguuf yaalii adeemsiftee hin dandeenye giddiidhaan yoo kan irratti raawwataa haadha manaa isaa irratti isii irra laa shay'a alayhaa illa alqadaa sooma guyyaa sanii qadaa baasuu malee waa tokkollee isii irra hin jiran tun xiyyeeffannaa gochuun barbaachisa. Tayyib qabdii dabre keessatti ka wajji dubbataa turre wanti sooma namaa balleessu waajaha jennee san hedduu baranneensa itti aansanii ulamaa'iin kan akka Sheekh Saalih al-Uthayminii faatii wanta itti dabalantu jira. Hukmii aklii fi shurbii keessatti nyaataa fi dhugdoo keessatti sooma namaa balleessaadha. Akkasuma tan irratti dabalanii wattadkhiinu daakhilun fiihi jedhaniin aara aarsuun nyaataa fi dhugdoo tana keessa seenaa jedhaniin sooma namaa ni balleessaa. aara aarsuu hogguu jennu waan akka sigaaraadhaa fi shiishaa wanta jedhamu waan muharramaa ta'e kanneen hunja kana aarsuun sooma namaa ni balleessaadha. كما أفتى بهذا شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم إسام اللي ور أهل العلم ده مرتيتنا مرتيسني جرا تناف عار أرسونس وانتم سومنا ما بليس الرأيجتشو عار أرسون أكسم فكاتا كنا إدخال شيء إلى الجوف جان عن طريق الأنف فنياني واتك فلتون اللين فنياني واتك فلتون كقطرة الأنف فنيانا ركبه كنو qoricha funyaanitti buufamu kan bishaanii kana jechu funyaanii buusuun kunilleen sooma namaa ni balleessa yooka waan dibamu yoo hin ta'in funyaan nama dhukkubee waan akka dihiniidha waan dibamu yoo hin ta'in wanni dibamu gad taruu hin danda'u wanti akka bishaanii kan akka mallee qaxraa funyaanitti buusanii sunan mallee afaanitti dabra waan ta'eef sooma namaa ni balleessaa jedhan Sheikh Abdul Aziz ibn Bazi fi Muhammad ibn Uthaymin فتوى إساني كيسة تكتي مرتيسا حديثة إسان رقاق الأتر رسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما جوان تئف رسول لي وقو فنيان كيس أفرؤتو بشان كان كي وقو وضوع أفرؤتو دانقا جيسي هونقا جيسي يو سومك أبات تمالي رسول لي جا يو سومك أبات تتك ومك أفتك إن مالي كيس سرت فنيان كيس أوليهن دبرسي والرسول لي جاني والدبرسون سوما نمار الدراء جيسا وان تئف رسول لك كلا جاني تنافو قطران أنفي لا wanti funyaaniin ol fudhatamu dawaan funyaanii fudhatamu yoo funyaana dhukkubee fudhatamu innis sooma namaa ni balleessa beekaatiin yoo ammoo beekumsaan maletti dogongoraan dabre soomni isaa nagamu takka hin ta'u jecha bikhlaafi qaxratal ayni ammoo qaxraan ijaa xabbitaa isa jedhamu ka ijatti buufamu qorichi ijatti buufamu sooma namaa hin balleessu kun ka ijatti buufamu sooma namaa hin balleessu. طيب مسألة برودا تنسرت دبلا علماء
استنشاق البخور جانين استنشاق البخور بخورة فنفتشو فنيان كيس الفرشون بخورة جن بخوري وانت منت أعرفمون أعرف بخوراني بيتني كمنت تأرجع فتشو دافع منفت أعرفم بخورة فنيان وفي كيس الفرشون اللين متعمدا بيكاتين hanga inni funyaan keessa dabrutti inni illeen sooma namaa irratti ni athara garii biratti ammoo ni balleessa jaan yoo beekaa ol fudhate beekaa funyaan keessa ol fudhate ammoo mujarrada manatti aarsuudhaatiin bukhuura manatti aarsuudhaatiin aara fakkeenyaa wanta urgaa manatti bukhuura jedhamu kana aarsuudhaan soomni isaa hin badu funyaan keessa beekaa ol fudhachuu maaliif inni hedduu bukhuurri kun hedduu ulfaata aarri isaa jabaa waan ta'eef bakkee nyaataa dhudhu'ee garaa nama qaba jechuudha. Tanaaf bukhuura jabaa ta'e akkasitti funyaan keessa ol fudhachuun sooma namaa ni balleessa jedhanii murtii kennan Sheekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tanatti dabalanii ammas wanti sooma namaa balleessu ghaslul kilaa jedhaniin kalee miicuun kalee نظفون كل ليسون مثلا نمتكو كان أما اللي كلي إساء نجاهن كمنه كيروهن ده كلي إساء كان كل ليسو تهجموا تجر قال دكتوراتين نم نكون اللي نجافة بيلم إساء سنجاه مثلا كلي يقول كل ليسو تاته كلي وفي كل لي فتشور أو دكتور كلي إساء كل ليسو تاته كون اللي نسوا من أماني باللي إساء جان إذا كان بتغيير الدم أو إضافة مواد غذائية إليه يو كان إيجني فاتي دبل متاته مواد غذائية بكي أما اللي قام إساجة بيسودا وانا دادات دبل موان تهف تناف كالي يقول كل ليسو اللين سو من أماني بل إساجة أن مشايخني قرقودان عبد العزيز بن بازي في شيخ محمد بن عثيميني لا مسألات أنا خيستي الدرة حاسة وانجتشو tun xiyyeeffannaa gochuun hedduu muhiimidha waan akkanaa irratti jechuudha. Waan akkanaa irratti xiyyeeffannaa gochuun hedduu barbaachisa. Akkuma yaadannutti wantoonni amma sooma namaa ni balleessan jenne kun sharxii sadihiin jennee jirra. Tokkoffaadhaa yakuuna caaliman bilxukmi wa caaliman bilwaqti. Namni amma illeen waa amma hanga 8 fi 9 irratti dubbanne wanti sooma namaa balleessu kun wanti kun shartiin inni balleessuun namni sun beekumsa qabaachuu hukmii shari'aa beekuudha jenne namni beekumsa hin qabne hukmii shari'aa irraa hin beeyne laa shay alayhi jenne namni isa bira caalimni hin jirre namni waa isaaf wanti kun sooma namaa balleessa wanti kun hin balleessu addaan hin beekne biyya jaahilaa keessa kan jiru nama akkanaa irratti laa shay alayha jaaniin ulamaa'iin مسألة النساء دين نمني حكمية الاتكاحا شيخ محمد بن صالح العثيمين داتشو لما فان أن يكون ذاكرا لصومي يادتشو أصوم فيه دقود أوان كان يو كدلقو تاتي نمنكن دقود أوان كان يو كدلقو تاتي صوم نساء همبدو مثلا كأكن يتابلو دولا لعل والكن نمتي نمني دقود أنرا وتجنمي يادمو الله أعلم قالوا وانتو تكاوان دقود أنت ستأين نمني وان كنين وان صوم نما بلسو كان راوت gaafa dakuun raawwate hoguma yaadate waan san dhiisuudha soomni isaa nagaa nyaata fakkeenya yoo ka nyaatu taate dhuydoo yoo ka dhuydu taate daguudhaan siyaama keessa soomaan jiru bishaan dhuge nyaata nyaadha jetteetiin sooma kutuun qabdu soomni kan kee nagaa qadaallee baasuun sirra hin jiru innamaa axama kallaahu wasaqaak rabbitu si nyaachiisa obaase waan ta'eef tun yoo yaadatteedha ثالثا أن يكون مختارا وان كان فلاتيتين وفي فيتين فلاتي وان كان دلقودان wanti akkana jedhamu fi fedhiidhaa yoo filatee jechuun beekaatii yoo dalagee ani yoo hin dirqamin jechuu akkamma dubartiin waan karaa dirqamuu irratti soomni isii nagaa ta'a jennee dubbanne san itti baanan jechuu shartii tana sadiiniin wantoonni amma dubbannu kunniin siyaama namaa wanta balleessu irraayi bi'iznillaahi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama hedduu waan kan irratti xiyyeeffatee hedduu irraa of eegu rabbiin nu haa taasisu درسين تاني جاء راتنا فكاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.